namni dur utubaa jala qabee waa hundaan utubee kitaaba isa wajji barreessee amma kitaaba isaa wallaahi yoo ragaa fidee jettan jawaar ijoolleen barreessite inni yaada haa hannu malee ijoolleen piriinti goote ijoolleen kitaaba san gulaalte akka jiran ijoollee Harargeeti maqaa isaanii keessa barreessee jira ijoollee Baddeessaa Machaaraa Diradawaa Awwadaay Baabbilee gaara mul'ata ijoollee karaa kanaati jira keenya wanni beeku qabdan qabsoon Jawaar Maammaan madaraga guddaratti ol ba'ee dubbatee gaafan qabsaa'u san biddeena Harargeetiin nyaadhee as ga'ee jeebar wanti dubbateera gaafuma gartee qeerroo. Qabsoo Oromoo tana Harargee malee eenyumaa ofii danda'u bara qabsoo Harargee bara uummata kana malee hin jirtu bara. Aboo uummanni keenya bara qulqullummaa isaa wanni beekan gabara. Uummanni bara akka Itoophiyaatti kaifii bara harmeen waan nyaattu mana keessa hin qabne qaariyaa garteetiin Jimmarraa Arsiirraa Wallaggarraa maalirraa guurtee acha keessa qaaraatti waabsan meelaalaa jiru. Bar kun gara qabeenya kutaa kamtu kana sitaa Habibi annu gaa jiru sitti ma kutaa kamtu kana sitaa kutaa kamtu qaariyaa kana si baasee miskiina namaa kuma meeq antanii shawaa ati qaariyaa dubbata qaariyaa dubbata kana bara uummata rabbii jaalatee wajjin moqqorami wallahi la diin sarbatti annu gaa jiru sitti ma ala qaariyaa dubbata shawaa kana gisa ol baate namni buna wal biratti ndu namni buna wal biratti ndu gisa shawaa kana ol baate namni buna gaara seenee dhuga waliin seenu namni ay Harargee ay Harargee ay Harargee uummanni keenya dhuguma namni Harargeetti guddate bakutaa biraa keessa jiraachuu hin danda'u ni beekan kana namni Harargee jiraatu naannoo namni ganama wajji gammadaa ollaa bar nam tokko faana geeffame yoo ilaale amala wabii nam tokko faane namoota karaa Harargee bahabiitu kana ol deemu kana ilaalcha gaxaantummaa tokko qabaniif garuu haa ta'u malee ammoo nuti warri gadii kun waa hundaan jaalla yaani tiktok irratti sooshaal miidiyuma asirra bim jettu ammoo Oromoo jettu kana guutu Harargee dura kanas qubasa seen reediyoo afaan Oromoo kana par keessaa jiru kana Harargee keessaas baase. Akka Oromootti laal akka Oromootti gaazexaan akka Oromootti bara waan takka kutaan biraas baasa waan nu boodaan baafta yoo ta'e malee wantummaa sanuu hin jiru. Kanaaf nuti Harargee jenna jechuudha Harargee farist Oromoo farist no Harargee farist caala wanni sirreeffachuu qabdu wanni Oromoon itti dabalte takka illee qabsoo Harargee eegaltetti waan takka wanni dabalame hin jiru sanuma fayyadamuu jira waan takka sani malee wanni biraa takka wanni dabalame hin jiru kana sirreeffadhu. Gaafa reediyoo afaan Oromoo reediyoo cabsanii Somaaliyaa kan jedhanii bara afaan Oromoo kan reediyoo cabsanii lallabnee agarsiifnee biyya deemnee dhaabnee isin keenya barnuuti manni Harargee duraan reediyoo dhuunfaa qabaachuu turre hin beektan isin. Reediyoo Harargee reediyoo damee Harargee kan dabarsan eessan Harargee dabar nuti war kutaaf dandee bar gizee gubbaatanii jijjiinu boshilaaqa faafa biyyiin as gubbaa yaatanii nuti mata filan dandee bar reediyoo damee Harargee nu dabarsaa duraan hin beektan isin sigalee akka mata wabii sirri miti akkas gaafa jechuudha gaafa uummanni keenya gaafa duraan sanillee namni Oromoo tan agartee fakkeenyaaf amma bar appilikeeshina wayii tokko bara amma TikTok kana abbaa qabeenyaa takka nama beekumsootiin kiriit godhanii bar waan hundi isaa tolchanii nutti kennanii bar nuti fayyadamu jira isaa Oromummaa tana namni tolchee uummata Oromoo kanaa kennee alaabaa itti godhee waraana itti godhee daangaa sararee gartee afaan itti godhee fi qubee itti kataban godhee fi namni Oromummaa tana kiriit godhee fi Oromoo tanaa kennee isin akkana jeen eenyummaa isaa akka uummata Harargeeti isa akka tireefu baantoo Ingiliffaa kee tokko bartee Facebook irratti argeetiin qoflee understand me jetteen isa. Akkasani hadiisa tosaa nuti amma you understand me jedhee amma uummata Jimmaa Abbaa Jifar uummata Walloo Shawaa Wallagga isin hundi Boorana Bareentoo hundi Boorana Gujii hundi keessan uummata Oromoo qulqulluudha uummanni gandummaa aboo Muniraa teenyata kasii ruteerti fakkaatee ol galchaa Muniraa Oromoo nu bataan awu Muniraa nama kana wayin gaafadha koy nama kana waa gaafadha koy nama tuweef yoo kana tuweef abbaa kiyyaa itti namni roodiyoo Maqdashoo keessa dubbachaa ture dhugaadha dubbiin ture. Wallahi dhugaadha yeroo jalqabaatiif gaafa lolaa san jaarraa abbaaf gadaafa waliin achi yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin raadiyoo dubbachaa ture. Eenyudha? Abbaan yaani nama beekamaa miti jechuun nama beekasa hiriyyaan isaa hundi amma dudu'anii jiran kaan biyya alaa deemanii jiran inni nama beekamaa miti seenaa gizee himu akkasitti naa himu. Maqaa isaanii uummata sanii wajjin uummata sanii qoy duuko ko dhaabadha raadiyallaahu anhu eenyu baanki. Abbaan kiyya nama beekamaa miti jechuun nama akkasitti beekamu miti nama qabsoo keessa jiruutu beeka malee isin waan beektan natti hin fakkaatu. Eessa jira amma biyya tam jiraata? kitaabni barreeffamee jira keenya
kitaabni barreeffamee jira abbaan keessas kitaaba خلاص هي ربي بقى قبص أبا جبر هذا لته أبان كرب عمري هذه رسول جراته ربي تهابر لي سوشا Harar gedami. وان أورمو تنا وان انتين Harar gedami. أورمو تنا وان انتين كم Lagamite. Oh yoom barreessin illee harar gedana yoom barreessin illee barreessee jira dhooti sinu. Tai usi. La. Tuwa isin. lagamiteeti jettee bakka dhumte dubbiin. qorata dhage qorata Paras. video kata ada marufa tacalla carcarfa tafandishifa talo dawefa video gudim gadima takad yero dio kan facebook arab bojra wallahi yero sallalte umanni arge wayni oromo wetana echa tahaturi wallahi lazim sala Sabo wallahi sala uummanummaa dhaqoo gahee shoora Oromoo keessa taphachuu bara amma ammaallee nu mokoranii bara amma ammaallee nu mokorinaa sin jira bara amma ammaallee wash nu mokorinaa Himmokorina, karaa sheekotaatiin amma- karaa wallaaltotaatiin siyaasa- karaa beektotaatiin Ala alhamdulillah namni kan siyaasa dhiiseti namni biizinasa galee jira finfinneetti ni godhayte ka jimaa naggatu hararge ka makiinaa naggatu hararge ka maarkaattoo tana keessaa sigartee wanti kana meeshaa tana ka ala ergu hararge ka biyya tana keessa gata ergu hararge namni kutee jira sin jiru way Mee waan ajaa'ibaa isinimuu dhagee wabii waan ajaa'ibaa ijoollee abiyyi amma bar nyaataa fi dhugaatis haa ta'u eegumsa isaatis haa ta'u ijoollee argeeti egaa wanni beektanii amantummaa kutaa biraa takka irraan qabu sin jaa jimma dhalateen ijoollee jimmaa nama nu sin jaa bar ni beektanii waan kana akkas nama keenya eega jawaaris nama keenya eegu ture jechuudha nama keenya eegu Uummanni ture keenya jawaaris kun gaafa bara- ture namni bar uummata kana laalee qorata uummata kana bar garaa qulqulluudha bara namni uummanni kun wanni garaa na nyaataniif wanni garaa na nyaataniif uummanni akkasii kun amma mee maqaa kana makiina binna jaanii chaalenjii galan qarshii takka takka akkam ta'uu deemamee booddee anamma arrabnummaa isaa na arsu jaala waan isa jaabru maalii jee nama tokko bisi zeeroo isaa ta'uu garte arraba isaatiif faaruun isallee si biratti akkuma nama qilleensa keessatti dhuufetti. barka wama takka oromoo tanaaf hin dalagin ati oromoodhaa hayyattuun bar hayyanneeni bar uummanni kun as bugitee takka takka komantiin ilaala see galee Somaalee sin jaan kan gosa sala kaawwatee oromoo galuun beeyne Somaalee sin jaan jala taa'e. wallahi rakkanne Nari fakkisa wallahi. isaan gaafaati makiinaa takka wal fixxu dhibba takka sirra gate jenjineet kunoo teenye banoona kunoo makiinaa argeeti laatan taa argeeti yer tu makiinaa argeeti sin jedhe bada budaa ijabaas ijabuni ijabadhu dhaadedda feetu ameerikaa keessa taa'e feetu yaman keessa taa'e woy ويا أخينا والله لازم شيء أدوين قدم أجي بلغون قدم it is understand me you me are you no crossing تون ماكينا رجيتي يجو منيرة welcome منجستي جالتي يبدي ماكينا أستاذ شيخ جمال علي هرجيتي بقى فلان جريتو ماكينا كانت تكونو namni yoo takka boo'e nuti dhibba takka gata jennee alhamdulillahi rabbil alamin nuti illee yaabbachuu baanne ilmaan keenya ni yaabbatan jennee tetti dhugaa jirtu wallahi amma nuti illee yaabbachuu baanne nuti amma bitachuu dandeenya bakka amma tana jechuun waggaa tokko itti dandeenya nama makeena nu bitan amma waan miliyoona lama sadii bar biyyuma arabaa kana keessatti bara amma nuti amma biyyuma arabaa kana keessatti amma namni dhageeffadhu Caalaa barate amma bar Facebook makiinaa ni feeta yoo makiinaa qoysiima Assalamualaikum. makiinaa feetu fi moodeela Waalaikumsalam. makiinaa Facebook irra poosti godhi bakka alaatul makiina mana keessan dura see itti bulan wey Hai. Makiinaa Muwaaz Mahammadii fi Joofeetuu Faddeemaan ergu maal taatan? Muwaaz Mahammadii Joofeetuu. Makiinaa mana miira walfite jiru kana Muniira makiinaa dira dhaabee biteensi kannaa irra teessee deemtaa jechuudha. Itti fufi. isiin hundi qabdi maal godhaa Ana kata kan ita ani khottu kuna video khasati mana wajin ni sini erga jadi se. Ani makina miliona dije mi shani. Oh, maal taatu se- ijana ma bakka. shamarri keenya makiinaa- Zaki guyana manna kiyana radi game. Makina bite orang na dabe. Gibbiti Oiga, kabona oiga. gibbiti na jare. Mee wallahi, mee wallahi. Muniira Mee wallahi. Wakasa man. Muniira giste Kuno wakasa man na fabe de kabadu. Muniira Aku qola tahu. Namni tokko illee tokko waan isin nama tokko. harargetti Muniira harargetti daa'ima Harargetti waggaa wallahi lamaatti billahi. makiinaa moodeelan taphatutti biree warra Dage mana. Dage ani dubba dubboda walin posti sini goda jeti nu sebele. Makina bishaan laga bakka. itti dawwalan gaa makiinatti by the way koya Wanti na waltan guys.
Bila godhe Munira. Bilbila Abbaa isaa. mana maanta bila godhe. Teewwalina. Bilbilan isaa. Makiinaa takkaa su'uudii keessatti ijatiyyaan miila kiyyaan faruudhiisi ijatiyyaan argini. Tokkichi Harargee ilmi afran qalloo Zakii Daaras bitee miliyoona gatiitu an takka lakkaa'eetu hin beeku maallaqa akkasii gurrachuu dhageen beeku. La. Bitee. Makeenaa ustaad abdamu. La. Eshi tufuf. Bitee kularra naa dhaabe kulaa kiyya gubba dhaabbatti. Maaliif darartaa? Ani manni kiyyaa'uu diigame mana ammaatti godhatee gibbii keessa sa'a lama keessaan deemu. Fideen natti jaare. Ani miilaan keessa deemee bituun danda'u maaliif gibbii Munira agista kana dhagaye. Munira agista kana dhagaye. Waan liiftii miila liiftii mana keessa deemtu fideen haara qabe ani raahaa jirti jira. Lukkutti je. Ay. Munira akka daa'ima. Ye wallahi Munira ta'e. Munira dhuguma cisimmoo. Sabboon abbaan kuma qaban ati kami siini mini. Sabboon waan kanatti waan bareedu kanatti ni mubara. Awwa sabboon anaafisi. Aside. Konficha. Aside. Munira. Olga sabboon olga. Munira kun osoo uummanni arsii guddaan kun makiinaa abbaa takka bituu dadhabee waan namni akka horii booranaa kanatti makiinaa bobbaasee galchuun. Munira tu makiinaa teenyuuti. Munira. Osoo arsii teenya makiinaa takka walloltee qarshi maallaqa guuraniiti. Amma la kengete maal yaadata juleeti laal yaadata na bilbileeti ndesin garsiisa Munira teenya maal taate na aarsitee unaan jaad wallahi nu aarsitee ati akkami miidiyaa irra gabbaatee si intalaara argeedha mana narraatii jedhi bookootu sammana qusaashadhii si fooqin galii naan jayyaaqi naa uqaafachiisa. Allah inna faddalnaakum yaa Munira. Allah manumaan anitti laftee natti namne qusaasha sammana qusaasha easy woottu kuno. Ulfi fudhu naan jabbu. Ayah marar ge faresti jannee jirra bara nuti. Ayah marar ge faresti. Ayah marar ge faresti. Gara situ main jiru wallahi. Nu amma duran daga bada. Ayah marusu orom. Munira tanya lawat kasim. Ayah marom faresti itu naftir. Ayah marar ge faresti. Maka minta mata laju. Ayah marar ge faresti. Aci bodoh. Gapa karar geti. Akka gerti ini. Kenapa? Ala lagi kakak jember mame na boleh itu mubarak sa mame musamma intala amaran. Iya. Gurbasan iftaran ni kabayi walisan sana kami anan barjen harar geda cumber jen lenca sogga kannan malaka sogga kannan ori sogga kannan qiyasatti hammarani na malkan nani qiyasan bekani ha Ya harar geda no ya harar geda no Munira Munira sokofa miti milyoon takka barra giman qaba. Ergas moto khalesa nagar Munira. Koi khalesa Helen Fan gebar rosa wanti wabi. Khalesa Helen Fan Helen ni betan ta Amerika mo sirtin dalasan. Ta mai ko jingi mo kabatan. Ta ani us mahasani. Mai kini sakasi ya nanin. Mai ki hona tarano jere ni. No. Mai ki hona Mai ki hona tarano. Ya kok ambar video sih beda. Ya Mike hona tarano karena asli karena warik faujin demti. Isin tikimin kabri geden. Harar ge kul koba jirti geden kul koba jirti geden kurban. Wallahi. No. Apa wallahi. Lagi mame presidenti jalani bar presidenti. Kanaf? Yani harar ge jenna. Harar ge damu koi gala koi la. Amma wain jatu dia mah. Usman kuya. Amma wain jatu dia. Jadi nama barana guutu nurra dula beefati tu deemi qaqqabachu jira akkami gamal irraa lallaatan isin kara kami nama barana miidiyaa kanarratti nutti tumsaa beefati deemi qaqqabachu jira beete akkami irraa laatti harargeen sun akkam jiru bira dhaabbachuudhaaf qophiidha warra akka maayikii famu laa maayikii maqaa dhooni sitti laa maayikii miti in sodaatin lakkii yaa rabbi warra ka maayikii mee ijoolleen ammantan yoo botole kaa kan inni qaamne fi baarali kaasuu hin barbaannu na dhagaye dhagee baarali kaasuu hin barbaannu dhagee wayi sitti ammaanii sodaadhaa miti